Hashamaa harka fuunee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo lafa jirtan maratti salaamtaan teenya isin haa geessu isiniin jecha gara qophii teenyaatti kan seenu ta'a. Qophii keenya jalqabuun duratti namoonni chaanaala keenya maahii miidiyaa haarawaa taatan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Amma kallattumaan gara qophii keenyaatti kan seennu ta'a. Guyyaa har'aa seenaa ajaa'ibaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Seenaa kanas akka armaan gadiitti kan isin biraan ga'u ta'a. Seenaa ajaa'ibaa namni tokko hojjeteen isinitti himuuf deema. Namni kunis haadha manaa 10 irraa ijoollee 98 nama argatedha. Namni isin argitan kun marti maatii gurbaa kanaati. Abbaa isaan maraati. Ijoolleen tun marti tan isaati. Tan guyyaa kana suuraa tana irratti hin argaminis ni jirti. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu keessaa isaan kun marti mana tokko keessa jiraachuu isaaniiti. Maqaan isaa Muusaa Hasaadii jedhama. Umrii 67tti ijoollee 98 nama horatedha. Muusaa yeroo ammaa ijoollee abbaa guddaa yookaan akaakoo ta'uuf waliin nama 568 lakkoofsiseeti jira. Akkuma argitan kanatti isaa fi sanyiin isaatis naannoo baay'ee nama hawwatu kana jiraachuun isaa baay'ee nama dinqisiisa. Ijoollee isaatiif mana mata matatti ijaareeti jira. Namni kunis kan argamu biyya Ugaandaa keessattidha. Ijoollee isaa kana mara maqaa inuma beekaa jedhee namni biyyattii baay'ee ajaa'ibsiifateeti jira. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo seenaa irraaf isiniif dhiyeessine kanuma fakkaataa. Haga seenaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jechaa namoonni chaanaala keenya maahii miidiyaa haarawaa taatan laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.